Harka kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota sagantaa New Africa Oromic bakka jirtan hundatti nageenyi keenya sinaa gahu jecha qophii keenya qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin keenya jiruu gaarii ka jedhu qabannee sinii dhiyaannee jirra. Har'a mata dureen marii keenyadha. Akkamitti nageenya buusuu dandeenya waan jedhurraahi kanarraa haasofnaa. Har'a keessummaan keenya doktora keenya xinxilaa waa'ee walitti dhufeenya hiriiroo biyya duniyaatti fi akkuma sanillee ogeessa seeraa Dr. Said Junaid Aimu baga nagaan nu dhuftani. Baga nagaan nu aidan. Daawwattoota keenya sagantaan mariidhaa kun har'a waa'ee nagaatti warra ra'uufu nagaha kanarraa gahee hawaasni taphatuu danda'u, gahee dhaabboleen adda addaa taphatuu danda'an, gahee ammallee mariin wal marihatuun hawaasni wal marihatu gahee hagam nagaa buusuudhaaf waan gahee taphatuu danda'an kana har'a irratti marihannaa. Kan hordoftan kabajaadhaan isin affeerraa kallattiidhaan amma gara sagantaa keenyatti har'a Dr. Said nageenya buusuu yeroo jennu kana booda rakkoon argamtee rakkoo san bakka san akka hin babal'anne dhaabbattee rakkoon baada dhaabbattee booda sanii akka itti aanu nageenya buusudha. Nageenya buusuu yeroo jennu kana maali nageenya buusuun kun akka kamii maal fakkaatan? Akkuma beekamu wal dhabdiin yeroo ka'ee jedhu namni yeroo wal dhabu jechuudha. Wanni dursee jedhu mari'atanii waan san dhaabudha. Rakkoon suni akka to'atamu godhudha. Egaa rakkoon sun akka to'atamu godhanii gana san booda nagaa buusutu yookaan nagaa akka argamu godhutuyyuu eeggama jechuudha. Nagaa akka argamu yeroo jennu rakkoon suni yeroodhaaf yeroo dhaabate jechuudha. Yookaan immoo namni iddoo seeninaa yookaan of lamaan irraa warri walitti bu'e sun lamaan addaa yeroo dhaabatan kana booda waan hojjetamuu qabutu jira jechuudha. Wanni hojjetamuu qabu suni nagaa kana buusudha jechuudha. Lolli dhaabate jechuun yookaan walitti bu'insi dhaabate jechuun nageenyi bu'e jechuu miti. Nagaa buusuu jechuun waan kana caalu waan lolli dhaabatu caalu jechuudha. Nama kana garaa walitti fayyisu jira. Nama kana akka isaan nama tokko ta'an argisiisu jira. Namni martuu akkuma biyya kana keessatti dhalatee biyyuma kana keessa guddatee akkuma eenyummaanuu mirga qabu innillee akka mirga qabu beeksisu jira. Araara buusu jira. Garaa qulqulleessu jira. Namni lolarraa dhaabate jechuun garaan fayyee jechuu miti. Takkaa dhiibbaa gama humna nagayaatiin irratti godhameen, humna nageenyatiin irratti godhameen, takkaa dhiibbaa gama hawaasatiin irratti godhameen waan walitti bu'insa san dhaabuu danda'a namni tokko. Kana booda nuu dhaabate jedhanii laaluu odoo hin taane sirritti gadi bu'anii akka nageenyi bu'u taasisuudha jechuudha. Warra gama lachuutu nagaa jidduu isaaniitti sirritti buusudha jechuudha. Nagaa buusuu yeroo jennu sirritti jara kana lamaan jidduutti akka nageenyi argamu taasisuudha jechuudha. Kanaaf waraanni dhaabate jechuun nageenyi argame jechuu miti. Haa ta'u yeroodhaaf waraanni yookaan walitti bu'iinsi afaanii yookaan immoo waa waliin jejjedhuun olola walirratti oofuu waan adda addaa jedhu yoo dhaabate karaa tokko irra itti qaloofne jechuudha. Karaa nagaa seenne jechuudha malee xumurre jechuu miti. Nageenyi bu'eeti nageenyi mirkanaa'ee jechaadha miti. Mirkanaa'ee jechaa miti jechuudha. Kanaaf nageenyi akka kanaan argamuu danda'a jechuudha. Akkuma isin nuu kaaftan kanatti nageenyi karaa wanni ibidda bukka'e tokko ibidda san yeroo jalqabaadha akka inni hin babal'anne taasisuun kuni tarkaanfii tokko yoo ta'u saniin booda ibidda kana immoo dhaamsuudha. Sun immoo nageenya waa'ee kanatti rarra'a. Mee gaheen dhaabbileen hawaasaa taphatuu danda'u hawaasa keessaa dhaabbilee adda adda jira. Dhaabbilee siyaasaa jira. Dhaabbilee ammalleen namni addaan fakkeenyaaf dargaggoota dhaabbate jira. Dhaabbilee baay'ee jira.
dhaabbileen hawaasa keessa jiru kuni nageenya kana akka inni bu'u taasisuudhaaf akka inni argamu taasisuudhaaf gaheen isaan taphatuu danda'an maal fa'aa jennee ibsuu dandeenya. Amma dhaabbilee hawaasaa yeroo jennu dhaabbilee dhuunfaadhaan dhaabatanii bu'aa barbaadinsaaf kan dhaabatin yookaan ka daldalaa kan ta'in jechuudha. Bu'aa barbaadinsaaf odoo hin taane bu'aa hawaasa kanaa buusuudhaaf yookaan kaayoo hawaasa kanaa galmaan ga'uudhaaf bu'aa isaa eegsisuudhaaf rakkina hawaasa kanarratti dhufu irraa deebisuudhaaf warra uumaman dhuunfaadhaan uumamanii miseensota baay'ee ka qaban jechuudha. Warri dhaabbilee miseensa hedduu ka qaban jechuudha. Dhaabbilee hawaasaa yeroo jennu jechuudha. Ka mootummaati miti. Ka dhuunfaadhaan dhaabamanii miseensota baay'ee horatuu danda'an jechuudha. Isaan gosa baay'eedha. Bu'aa isaan buusuu danda'anii gosa isaanii kanarraa argatuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yuuneeniin barattoota tokkummaa barattoota amma mana barumsaa keessatti yookaan yuunivarsiitii keessatti tokkummaa jira. Tokkummaa barattootaa jedhanii dhaabamee jira. Tokkummaan barattootaa kun waan inni hojjetu kaayoo barattootaa galmaan ga'uu rakkoo isaan mudatu kana haga namni hundi isaa iddoo barumsaa sanittis isaan mudatu namni tokko kophaadhaan dhuunfaadhaan deemee himaturra rakkoo jiru san gamtaadhaan ta'anii akka ibsatuu danda'aniif uumame wanni kunniin fakkeenyaaf yuunivarsiitii keessatti yuuneeniin barattootaa kun jechuu kuni dhaabbilee hawaasaa ka jedhan san keessaa tokko fakkeenyaaf. Jarri kunis yeroo ammaa keessatti wanni gahee guddaa taphataa jiru kana keessatti akka barattootaa kanatti yoo fuune barattoota jechuudha. Dubbiin yoo miidhamni tokko hawaasa irratti illee yeroo gahe akka nama baratee dirqama qabu tokkotti isaantu yeroo hundaa sochii godha jechuudha. Akkasuma yeroo nageenyi akka bu'u barbaachise barbaadamillee yeroo rakkoon biyya kanarra akka ga'u taatellee nageenyi kun akka argamu taasisuu hin danda'an jechuu isaan. Barattoota kanneen keessa namoota qaamolee dhaabbilee siyaasaa adda addaa hordofantu jira. Dura isaan barattoota kana keessayyuu dura as keessayyuu waan kana dhaamsuu danda'uun gahee guddaa taphata jechuudha. Bifa birootiin akka waliin laalle bifa addaatiin akka waliin laalle iddoo barattootaa kana keessatti godhuun barbaachisaadha. Akka dhaabbilee hawaasaa keessaa tokko ka ta'e jechuudha. Egaa iddoo achi keessatti kan hojjetanii ammallee gahee biroollee gahee maatii isaaniittillee gadi ba'uu gahee hawaasallee karaa ta'een qunnamuu carraan isaan qaban baay'eedha jechuudha. Namni gadi ba'e kun hundi isaa mana biraa gadi ba'e qaba, obboleessa qaba, obboleettii qaba, abbaa qaba, fira qaba jechuudha. Akkuma achi keessatti wal amansiisanii nageenya buusanii ilaalcha gara jiru sun akka tokko ta'uu godhanii yoo tokko ta'uu dadhaban immoo ilaalcha irratti akka wal danda'anii waan wal irratti wal dhaban dhiisanii waan irratti walii galan akka hojjetan taasisuudha jechuudha jalqabaaf of keessatti. Kana booda ummatatti gara maatii isaaniitiin gara adda addaatiin gadi bayanii waan kana mirkaneessuu danda'an jechuudha akka tokkummaa barattootaatitti yoo fudhanne jechuudha. Mee barattoota baada kaaftanii barattoonni kuni bakka hundattuu biyya kamittuu keessattuu gaheen isaanii taphatan nagahee buusulleen ammallee jijjiirama fiduufillee gahee guddaa taphatanii kana nama hunda beeka. Yoo biyya keenyatti illee fakkeenya akka fudhannu taate yeroo baay'ee keessa namni jijjiirama fide barattoota. Barattoonni baada jijjiirama warra fiduu danda'e jijjiiramni isaan fidan kuni jijjiirama gara nagahaa fiduudhaaf gahee isaan taphatan nu ibsitanii jirtan. Garuu ammoo wanni jiru ofumaa isaaniiti barattoonni kun akkuma isin ibsitan dhaabbilee adda addaa keessa jira. Dhaabbilee adda addaa keessa jiraatuun kun isaan gahee isaan taphatuudhaaf hangam isaan irratti miidhaa fiduu danda'a. Ammallee wanni immoo san caalaa bira taranii irraa eegamu. Amma asirratti dhaabbilee garaagaraa keessa jiraatuun dhaabbilee siyaasaa adda addaa keessatti miseensa ka ta'ullee dhabamu. Warri miseensa hin ta'in illee jira jechuudha. Garuu dhaabni isaanii suni yookaan immoo
yuuneeniin isaanii tokkummaan isaanii suni dhaaba tokko irratti hundaa'u. Ka barattootaa jedhamee dhaaba siyaasaa akka dhuunfatitti tokko tokko dhaabbilee adda addaa dhaabbilee siyaasaa adda addaa keessatti haa miseensa ta'u malee dhaabni isaanii kuni akka barattootaatti walitti isaan qaban kuni dhaaba siyaasaa kamuyyuu hordofu. Wanni inni hordofu maali? Bu'aa uummata waan dhaabbilee hawaasaa jedhamee waan laalamuuf bu'aa uummataa argamsiisu rakkoo uummata irratti aggaamamu tokko akka irraa qolatu taasisu kanneen waan ta'eef yeroo kana keessatti isaan gama waldhabiinsa yookaan immoo garaagarummaa dhaabbilee siyaasaa alatti argamu san laaluu odoo hin ta'in tokkummaa isaanii kana laalanii achirratti dalaguun barbaachisaadha jechuudha. Kuni dhaabbilee siyaasaa hordofuun isaanii suni nama hin baratin biratti wal dhabsiisuu hin danda'a. Nama barate biratti immoo kuni bareeduma jedhanii ilaalan. Dhaabbilee garaagaraa keessa jiraatuun bareeduma ta'e malee fokkinnan ta'uu maaliif hundi isaatu biyya kanaaf karoora qabaa, kaayoo qabaa, kaayoo santu kaayoon deemaniif santu wal nama taasisa jechuudha. Akkuma namni mana tokko kabucitaa waliin saamu akkuma jedhan san hundi isaaniitu akka dhuunfatitti yoo dhaabbilee adda addaa keessa jiraatan tokkoffaa tokkummaan kun walitti isaan qaba. Lammaffaa kaayyoon dhaabbilee isaan keessa jiraatanii sun walitti isaan qaba. Dhaabbileen biyyaaf dhaabate tokko dhaabbilee siyaasallee yoo ta'e kaayoo tokko qaba. Badii biyyaan barbaadu jechuudha. Biyyi kun akka badii keessa galee biyyi dhaabatu hin barbaadu. Biyyi kun diigamuu hin barbaadu. Maaliif jennaan innuyyuu gaafa biyyi kun diigame waan irratti dorgomuu hin qabu. Wanni inni irratti paartii ijaaruuf hin jiru yoo biyyi diigame. Kana waan ta'eef kaayoo kana laalanii garaagarummaa ilaalcha gabaabaa waan gabaabduu namni irratti wal dhabu san wal didu san akka bira taran ta'uu taasisuu danda'uu qaban jechuudha barattoonni. Wanni barattoota wanni jalqabeefi dhaabbileen hawaasaa baay'een odoo jiru iddoon itti wanni hundi argamu bootaa kanatti. Ammallee gahee guddaa warri taphatuu danda'u bootaa kana jira. Ammallee warri biyya bulchuu danda'u bara gabaabaa muraasa yookaan bara tokko lama sadi bara afur bara jahan booda warri biyya kana bulchiinsa biyya kanaa keessa gara adda addaatiin seenuu danda'u jara kana. Kanaaf yoo jarri ilaalcha gaarii ilaalcha bareeda amma qabatanii gadi bayan nagaa buusuu keessatti yoo isaan gahee guddaa yoo taphatan biyyi sun nagaa ta'uu dandeetti jechuudha. Kanaaf isaan garaagarummaa jidduu dhaabbilee siyaasaa jiru san bira taranii akka dhaaba yookaan immoo akka yuuneenii isaaniititti tokkummaa isaanii sanitti dalaguu qaban jechuudha. Socho'uun barbaachisaa. Amma fakkeenya isin dhaabbilee tokko waa'ee gahee inni taphatuu qabu dhaabbilee hawaasaa keessaa dhaabbilee barataa irraa nu tuttanii yoo amma as deebine dhaabbileen baay'ee jira hawaasa keessatti dhaabbilee warri daldaltoota gahee taphatuu danda'u kana keessatti maal fa'a mee fakkeenyaaf warri daldaltoota illee dhaabbilee hin qaba waan guddaadha wanni isaan taphatuu danda'anii mee maal fa'a taphatuu danda'an isaan? Amma akka daldaltootatti illee isaan akka dhuunfatitti isaan dhaabbilee namoota bu'aa barbaadan akka dhuunfatitti garuu dhaabatuu danda'an dhaaban maal godhu waa'ee daldalaa kana ka eegu kan rakkoo isaanitti daldala irratti dhufu ka eegu akkuma dhaabbileen hojii fi hojjettoota waa'ee hojii fi hojjettoota illee jira waa'een akkasillee jira kunillee gam ofiitiin waan isarraa barbaachisu hunda godhuun isarraa barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo wanni hin taane daldala keessatti wanni hin taane wanni biyya kana balleessuu danda'u jiraate. Keessafuu warri daldaltoonni kun amma meeshaa adda addaa fiduu danda'anii meeshaa kanaan namni nageenya kanallee booressuu danda'a. Daldala kana karaa seeran qabeessanillee tokkoffaa daldala waan daldalan keessattuu fakkeenyaaf akka meeshaa waraanaa biyya ofii keessatti seensisuun babal'isuun bu'aa jedhanii
bu'aa mataa isaaniiti jedhanii yeroo kana keessatti namni walitti bu'iinsaatu jira. Meeshaan gatii guddaa qaba jedhanii kana seensisurrallee of dhorguun irraa eegama. Akkasuma immoo daldala karaa waan hin taane irrallee fagaatuun barbaachisaa. Fakkeenyaaf wanni tokko tokko akka baala sammuu namaa hadoochu waan adda addallee warri bu'aa argatuuf bu'aa ofii isaati argatuudhaaf waan hawaasa kana miidhu irratti bobba'uu danda'utu mala. Kanneen waan kana hundaayyuu irraa mataa ofiitii of dhorganii waan beekan immoo dursanii warra qaama dhimmi ilaalutti beeksisuun barbaachisaadha jechuudha. Boqonnaan booda walitti deebinan dhaabbileen siyaasaa yookaan dhaabbileen adda addaa hawaasa keessa jiran waan taphatuu danda'anii hordoftoota keenyaaf fagoon deeminaadha. Boqonnaa kanaan booda walitti deebina. Hordoftoota keenya boqonnaan booda walitti deebinee jirra. Har'a wanni marii irraa mari'ataa jirru waa'ee nagaha buusuudha. Waan kana irraa dubbataa jirra. Keessafuu boqonnaan dura wanni irraan dubbataa turre dhaabbileen hawaasa keessa dhaabbileen adda addaa jiran kuni gahee hagam taphatuu danda'an jecha irraa haasa'aa turre. Ammallee keessummaan keenya kan waliin jiran obbo Dr. Abbo Said Junaydidha. Mee boqonnaan dura waa'ee daldaltoonni gahee nageenya kana buusuudhaaf yookaan nageenya kana cimsuudhaaf wanni ja'an irraa dubbataa turtanii yoo kaafe jiraate itti guuta. Kanuma amma daldaltoonni illee gahee guddaa qaban jechuudha. Akkuma dura irratti tuqnee ture. Dhaabbilee odoo asiin hojjetanis waan bu'aa fakkeenyaaf daldaltoota biroo miidhus akkuma eegan waan biyya kana miidhullee eeguu qaban. Maaliif jennaan bu'aan kun yoo biyyi kun jiraate argama. Ofii isaaniitillee waan hin taane irraa fagaatuu fi akkasuma namoota waan hin taane daldalu irratti bobba'an eeguu fi warra karaa seeran ta'iniin meeshaa adda addaa fidanii warra kaan irratti dhiibbaa godhuudhaan rakkoo adda addaa uumanillee eeguun barbaachisaadha jechuudha. Walumaa galatti nagaa keessatti illee wanni karaan isaan gahee guddaa taphatuu ni danda'an daldalli adda addaa gariin qaamota barbaachifne qaamota biyyaa fi yaanne irratti akka bobba'anii namoonni tokko tokko karaa qurxaatiin akka qabeenya godhatan kataasifamu hin jira biyyoota adda addaa keessatti jechuudha. Kanniin illee eeguun isaanirraa eeggama jechuudha. Akka nageenyi kun gadi dhaabatu jechuudha. Biyyis akka gadi dhaabattu kunniin daldaltoota irrallee eeggamaadha jechuudha. Mee kana keessa gahee dhaabbilee kana keessa dhaabbilee baay'eetu jira. Dhaabbilee amma warra hojjettoota hoogganu jira. Biyyuma kam keessattuu ni argama jechaadha. Warra hojjettoota gara hojjettoota mootummaa tahee hojjettoota dhuunfaa tahee waan isaanii mirga isaanii eeguudhaaf warra hoogganu jira jechaadha. Warri kuni biyya adda addaa keessatti illee mootummaallee aangoo irraa jijjiiruu danda'ee jira. Maaliifini warra hojjettoota kan harka isaanii jiranii hojii san dhaabuudhaaf hojii mootummaa kana guyyaa lama ta'us torbee lama ta'us dhaabanii jijjiiramallee fiduu danda'anii jira warra akkasii suni. Dhaabbileen akkanaa kuni kan biyya keessatti argaman biyya keenya keessatti argaman gaheen isaan nageenya biyya keenya fi nageenya ammoo keessafuu akka naannoo Oromiyaa keessatti illee taphatuu danda'an nageenyi isaan irraa eegamu maal fa'aa isaan irraa eeguu qabna? Wanni isaan irraa eegamu waan hedduudha. Tokkoffaa namoonni amma yeroo gargarii hojii akkuma amma tuquuf yaalte hojii didanii hojii dhiisuun hin mala hin hojjannu jedhanii jechuudha. Yeroo barbaachisetti suni yeroon barbaachisullee jira yeroon hin barbaachifnellee jira.
namoonni kunniin yeroo man barbaachifne keessatti qaamnummaan biroo qaamnummaan tokko yookaan ka biyyaa guddina biyyaan barbaanne yookaan immoo akka biyya kana keessatti nageenyi hin jiru nageenyi amansiisan hin jiru jechuudhaaf hojii adda addaa irraa akka hin dhaabneef namoonni kunillee of eeggannoodhaan deemuu qaban jechuudha. Yoo rakkoon argame gorsa kennuu qaban. Yoo hojjettoonni kun fakkeenyaaf rakkina mindaa ka qabaatan taate wannummaan dubbiin irraa ka'ee rakkina mindaa yoo ka ta'u taate dubbiin kun odoon fagaanne akka rakkoon kun fooyya'u taasisuun yoo immoo humni wanni isaanii godhaniin hin jirre wanni amma isaanii godhame kun waan humna biyyaa waan humni biyyi dandeettu yoo kataatu taate obsanii akka itti fufan akka boodarra biyyi kun gaafa guddate waan mindaa isaanii kanallee eda'uu fi akka danda'u mirkaneessanii fi amma yoo hojii dhaabne biyyi keenya guyyaa tokko keessatti yoo hojiin dhaabate kasaaraa guddatu argama. Haga guyyaa tokko lama yookaan torban tokko hojii kana dhiisan hojii kana akka deemu taasisanii akka hojiin kun itti fufu taasisanii biyyi kun akka daddaftee guddattu yoo godhan biyyi yoo guddatte carraa nama hundaa qabdi. Yoo guddatin immoo atillee odoo keessatti qabaatte atis odoo keessatti yoo qabaatte namni tokkichi yoo qabaate namni tokkichi sunillee hin dhaba yoo biyyi kan jirre taate. Kanaaf namni dhuunfaa ofii ilaaluu akka hin qabne kana hubachiisuu qaban jechuudha. Akkasuma warra kuni waa'ee hojjettootatti rarra'u. Akka dhuunfaa ofii qofaadhaaf biyya rakkoof hin saaxille dhorguun gorsuun mari'achiisuun amansiisuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma warra hojjechiisullee yoo laalle warri hojjechiisu kunillee yoo seeraan ala namoota kana waanuma xiqqoon ergatanii ofii isaaniiti mataa isaaniiti qabeenya guddaa horatuuf yoo mindaa guddaa namaa kafale qabeenyi kiyya dafee naan guddatu an dafee guddatuu qaba namni biraa du'uu qaba warri ilaalcha jedhu yoo ka qabaatu taate odoo hojjettoonni dubbiin kaafne namoota san bira deemanii amansiisuu danda'uudha jechuudha. Dhorguu danda'uudha jechuudha. Haga qaama seeratti illee deemuu danda'an waan kana dhaabuuf jechuu akka achirraa waljibbiinsi jidduu hawaasatti hin argamne waljibbiinsi jidduu hawaasaa waa tokko qofarraan ka'u amma namni yeroo baay'ee gosa fa'a laala gosa naannummaadhaa amantaadhaa maalii jedha namni kana qofaan odoon ta'in bifa hawaasa keessatti irratti jiraaturrallee tokko ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yoo laalte ati warra hojjettoota hundi isaanii waliif dubbatan rakkoon isaanii waan tokko ta'eef warri immoo hojjechiisanillee waliif dubbatan wanni nu hojjannu diqqaadha hojii qabeenyi keenya diqqaadha yookaan immoo warshaan keenya waan guddaa oomishaan jiru mindaa gana ol kafaluu hin dandeenyu hundi isaatu gama tokko jechuudha. Barattoonni wanni warri hawaasa keessatti namoonni jiraatan kuni odoo amantaan taane odoo gosa odoo naannummaan taane bifa waan hojjetanii saniin bifa waan irra jiranii saniin gama tokko dhaabatan jechuudha. Kanaaf yoo warri hojjechiisus gama tokko dhaabatuudhaan walii galuudhaan mari'atanii ta'inna yaanni isaanii akkasumatti odomaan mari'atii walii galinna dhiibbaa hojjettoota irrallee yoo kageessan taate namoonni kun gahee guddaa taphatuu danda'an jechuudha. Warri waa'ee hojjettoota irraa gaafatamu kun jidduu lamaanii tolchuu irratti jara kana lamaanii tolchuu irratti gahee guddaa taphatuu qaban jechuudha. Kana qofaadha jechuu odoo hin taane kun amma mana keessaa gadi nagaa mana keessaa gad fiduudha jechuudha. Jidduu hojjetaa fi hojjechiisaa yeroo jennu jidduu barataa yeroo jennu mana keessaa gad fiduudha malee hawaasuma walumaa gala hawaasallee jarri kun akkuma dhuunfaa tokkootitti illee jarri illee gahee guddaa taphatuu hin danda'an jechuudha. Mee amma dhaabbileen waa'ee nagaa buusuu kana keessatti gahee guddaa taphatu danda'u baay'eedha. Yoo irraa dubbanne yeroon keenya illee nu jalaa ta'a nu jalaa deema. Gara birootti yoo katarru taate aadaa fi duudhaa hawaasni qabu nageenya buusuu keessatti gahee hangam taphatuu danda'a. Aadaan hawaasni qabu tokkoo fi duudhaan inni qabu tokko nageenya kana gadi cimsee gadi dhaabuu keessatti
gahee hagam ta'uu taphatuu danda'a? Fakkeenya kanarratti yoo wanni jenne Oromoon aadaa qaba. Dhugaadhaa sun jira. Aadaa baay'ee waan kana keessatti aadaa jajjabaa qaba. Dhugaadha suni amma achi dura waan namni yeroo baay'ee waan akkanaati irratti eegu keessa waan dura irratti tuunisanii wal qabate dhaabbileen siyaasaa gahee guddaa taphatuu qaban nagaa buusuu keessatti. Yeroo baay'ee namni sababa jaraatii walitti bu'a beekamaadha biyya hunda keessattuu rakkoo dinagdee ka hojjetaa fi hojjechiisaa akkuma jiru kamaali akkuma jiru wanni guddaan namni walitti bu'uun waa'ee dhaaba siyaasatii walitti bu'an jechuudha. Namoonni kunniin nagaa buusuu keessatti gahee guddaa taphatuu qaban jechuu barbaade. Egaa kana yookaan immoo waa'ee aadaa fi duudhaa. San keessatti dhaabbilee siyaasaa kaaftanii akka barbaachisatti istiraatiijiin dhaabbileen siyaasaa qaban karoorri isaan qaban tarsiimoon isaan qaban wal dhaba. Wal dhabuu kana keessatti waan dhaabbileen siyaasaa gamta baay'ee ta'eefuu dhaabbileen biroodhaa istiraatiijii inni qabuu fi tarsiimoo inni qabu fakkeenyaaf tarsiimoo dhaabbilee biroo qabuttu waan san faallessa waan san dhibbaan parsantii dhibba keessaa faallessuu danda'a parsantii sanii gadillee faallessuu danda'a. Yeroo wanni akkasii sun argamee biyya keenyatti amma argamee ture rakkoon akkasii suni yoo fakkeenya fudhannee warra yeroo uummata dhaabbilee warra mormuu biyya alaatii gara biyya keessatti deebi'an waa'ee simannaa san irratti alaabaa fa'a irratti rakkoo guddattuun uumamee ture. Rakkoon sunillee babal'atee baay'ee miidhaa guddallee geessa jechaadha. Wanni akkanaa kun gaafa argame kana dhaabbileen siyaasaa kun akkamitti nageenya buusuu danda'an ofii isaaniitiifuu isaanuu istiraatiijiin isaaniitii fi tarsiimoon irra deeman sun faallaa waliiti. Amma kuni tokkoffaa waa'ee alaabaa waan adda addaa kana keessatti yeroo baay'ee ummatuma mirqaana walitti bu'a. Sunis jira. Dhaabbileen siyaasaa kammoo alaabaa kana malee kabiroon ta'u warri jedhanillee jiran. Suni dhaabbilee siyaasarraan eegamu sirrii miti. Akka bifa kanaani miti. Bifti namni waa jijjiiruu danda'uun odoo achirratti bayanii ka fedheeyyuu haa ta'u namni waa jijjiiruu danda'uun bifa kanaani miti. Yookaan ati carrama qilleensarratti argatteedhaaf ol baatee kana godhaa jechuu odoon taane alaabaan sun fakkeenya farra dhaabbateedhaaf wanni jijjiiramu tokko wanni jijjiiramus hin jiru ammallee ilaalcha akkanaa calaqqisiisullee hin barbaachisu kuni ammallee tarsiimoo miti kun namuma itti dhufee haasa'u fakkaata yeroo tokko maaliif odoo haqiiqatti dhugatti jechuun tarsiimoo ka qabaatan karoorri ka jiraatu taate bifa lamaani kun tokkoffaa yeroo isaan aangorra hin jirre paartiin biraa yeroo bulchaa jiru kanatti yaada kana dhiyeessuufidha. Kallattiidhaan waliin mari'atuudha. Odoo akkana ta'e maal qaba waan akkanaati jedhanii waliin mari'atuudha. Yoo carraan warri kun irraa fudhatanii walii galteen argame ummanni yoo jaalate hin godhama kun rakkoo tokko hin qabu. Lammaffaa yoo yaada akkasii qabaatan yeroo ofii eeggatuudha. Gaafa biyya kana bulchuu danda'an ummata waliin mari'atanii karoora ofii keessatti waan san qabaniif waan kana dhiyeessanii ummanni yoo jaalate ummata waan sanitti jijjiiruun hin danda'u. Yoo ummanni hin jaalatin ofillee odoo qabatanii waa godhuu hin danda'an. Wanni isaan fidan hin jiru jaalala fedha ummataatiin ala biyyi takka biyya mirgi keessa jiru yoo jedhame fedha ummataatiin ala wanni godhuu danda'an hin jiru. Yoo biyya humnaan bultu irreen bultu yoo taate fiddee dhaabdee jala dhaabadhu yoo jedhaniin hin danda'amu. Namni waan du'a waan hin barbaanneef jala dhaabatu ka didee jira ka nagaa ofii haga yeroo takka jechuun haga yeroon kun taruu gad jedhee jala tara ka jedhee jala dhaabatus jira. Kanaaf waan akkasii suni dhiyaatuun irra guddaa wanna sanii akka nu hordofaa jirraa hin argina. Yeroo baay'ee hordoftootuma warra paartiilee adda addaa hordofantu akka morkaatitti walitti bubbu'a. Warri immoo waan kana caalaa alaabaa kana odoo godhanii biyya kanaaf warri jedhee dubbates jira. Dubbii akkasiisan dubbatuun hin eeggamu warra paartii siyaasatirra yoo biyya ka ijaaruuf deemu taate. Yoo biyya diiguuf ka deemu taate immoo waan kana waan birootu jedhuu danda'a. Namaayyuu kana caalaa addaan fageessuu danda'a.
paartileen siyaasaa ka gahee guddaa nagaa keessatti taphatuu danda'u kan jennuun suni yoo biyyaaf yaade qofaadha malee yoo biyyaaf yaadin balleessuu danda'a. Yaanni isaanii carqama jijjiiruudhaaf yoo ka ta'u ta'e gaafsan jijjiiruun dhufu hin jiru jechaadha. Rakkoodha kanarratti hundaatu. Kana bira taranii gahee isaanirraa eegamu biyya sanitti nagaha buusu biyyi sun tokkoomu biyyi sun guddatu keessatti hirmaatu yaadudha malee yaada wanni sanirratti. Amma namni tokko fakkeenyaaf amma dhaabbileen siyaasaa kuni ofii isaaniitillee barumsa odomaa qaban barumsallee otoo qabanu biyya adda addallee ilaaluun hin barbaachisa. Biyya ambaa irra guddaan namaa biyya Awurooppaatii fi paartilee siyaasaa biyya Awurooppaatii fi biyya Ameerikaa keessaa dhufe. Biyyi sun akkamitti bulaa laaluudha malee sammuu bara duraanii saniin ka duraan gosa takkatu bulchuu qaba. Alaabaa gosti takka jaalatte yookaan immoo amantaan tokko jaalateen buluu qaba ilaalcha jedhu kana ilaalcha san silaa laalanii jijjiiruudha. Maaliif yeroo kana keessatti amma jaarraa 21ffaa kana keessatti wanni deemu hin jiru. Kuma yeroo baay'ee dubbatuuf deemne amma biyyi takka biyyi haarawa jedhamtu takka biyya haaromtu takka biyyimmaan takkaa ka amma gosarratti yookaan immoo amantarratti dhaabattu hin jiru hin danda'amu. Otoo godhellee wal fixuu taati malee biyya san barbadeessuu taati eegasii wal kuffisuu taati malee fedha ummataatiin ala yoo hawaasni biyya san keessa jiraatu hundi isaa waan san jaalateen ala yookaan immoo wanni kun akka filannoo godhamee fi bifa saniin harki guddaan mirkaneessee godheen ala wanni tokko ummata irratti dirqamaan gurrarra fidanii waan biroo dhaabuun hin danda'amu. Kun hin beekan jarruuyyu. Mee kana waa baay'ee nu manni ibsitanii mee aadaa fi duudhaa hawaasni kun gahee inni nagaa buusuu irratti gahee taphatuu danda'u. Aadaan hawaasa tokko tokko aadaa nageenya buusuu qabanii aadaa adda addaa qabanii wanni akkasii suni hagam nageenya buusuu dandeenya jenna. Amma aadaa namaa keessatti wanni beekamu aadaa hedduu qaba namni. Aadaa namni qabu san keessaa tokko aadaa nagaa jaalatuu ka jedhamu jira. Aadaa nagaa jaalatuu ka jennu kuni uumamumaan namni gariin yookaan immoo sabni gariin yookaan biyyi gariin yoo ofillee nagaan jiraatee namni biroollee isa waliin nagaan jiraatu danda'e jechuudha. Nama anis nagaan jiraadha atis nagaan jiraadhu jedhuu danda'e. Nama akkuma of akka namaatitti ilaalu nama naannoo isaa jiraatullee akka namaatitti yeroo laaluu danda'e. Bifa namummaatiin bifa amantaa yookaan bifa gosummaa bifa adda addaatiin hin ta'in warra akkana atis jiraadhu anis ni jiraadha atis fayyadami anis ni fayyadamaa jedhu yoo danda'e aadaa nagaa jaalatuu qaba jechuudha. Mee kana itti deebinaa boqonnaan booda hordoftoota keenya fagoo nu jalaa hin tarinaadha. Boqonnaa booda walitti deebina. Hayya